هاي daawwattoota koof kabajamtoota koof akkam naga jirtanii baga jiraattanii ana baga nagaan dhuftanii hadhallee ashitiituub akkoo beekamu ashitiituub waa'ee biizinasiiti kan yuutuubii ashitiituub irratti gadhiifamu waa'ee biizinasiin hojjedha. Hadhallee akkuma isin beektanii waan biraa qabadhee dhufeera. Isinillee mana follow, subscribe, like, share gochuun dagatina, comment gochuun dagatina. Anallee intala teessan na jajjabeessa. Laaltanii bira hin darbinaa isiniin jedha. Hadhamoo wanti qabadhee dhufe waa'ee biizinasiiti. Akkuma beekamu ani yeroo baay'ee waan biizinasii irra naasaa waan biizinasii irratti hojjedhalleedha. Wanti qabadhee isinii dhufe topsiilaa yookaan gamada haada chaarjii irratti chaarjessanii jechaadha. Afaan Arabaatiin topsiilaadhama. Afaan biyya keenyatti immoo gamada haada chaarjii irratti chaarjessanii jedhama. Isan qabadhee isinii dhufe akkuma beekamu biyya keenya keessatti amma topsiilaa yookaan haanni gamanni jawwaalota irra chaarjessan kuni hedduu awwaaciidha, hedduu bu'a qabeessa. Fakkeenyaaf mana jawwaalaa yoo dhattanii haada gamada kanarra gamanni sir nyaatu hin jiru, gamatti xiqqishuu takkiin achirratti jawwaala 20-30 achirratti rarra'ee jira. Kanaaf jecha biyya keenya keessatti gamanni kuni hedduu awwaaciidha, bu'a qabeessa kan baalamuudhaan qoratamee irra gaame waan ta'eef ijoolleen keenya gamada kana oomishuu irratti topsiilaa kana oomishuu irratti hirmaadhaa isiniin jechuu barbaada. Akka yaada biizinasii takka fudhadhaatii itti hirmaadhaa. Dhugaatti waan bu'a qabeessa waan gaarii hojjetameennan abbaa hojjeteennan waan sirriitti waa jedha. Mee namummaan tokko viidiyoon kiyya kun si bira gahee biyya keenya mana bilbilaa dhaqee ilaali. Bakka chaarjiin itti chaarjeffamu ilaali. Gaafsa dhuftee miti sun dhugaadha jettee ragaanaa baataa jechuudha. Kanaaf jecha ijoolleen keenya koottaa hojjedhaa biizinasii keessa seenaa yaada biizinasii gaariidha. Sirriitti uummata akka waan nama gaafachiisu bu'a qabeessa. Isa hojjechuuf wanti isin barbaachisu maashiniidha. Maashiniillee asumatti ashitiituub isinii dhiyeessiti. Isin gaheen keessan hin hojjedhaa jettanii sammuu keessan amansiisu bichaadha. Achiin booda ashitiituubbi waan isin barbaadamuyyuu isiniifan qopheessaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaapitaalli kee waan maashinii sanii bitu yoo gahuu dadhabe parsantaa 20 yoo qusatte parsantaa 80 baankii waliin akka walii hidhattu haala si mijeessaa tokko jedhu. Topsiilaa yookaan haada gamada chaarjii irra kaan kana oomishuu fi galtee isaa eessaa argadha jettee yaadda umalta. Galtee isaallee asumatti ashitiituub isii qopheessitii isiniif dhiheessitii jechuudha. Kanaaf jecha wanti isin yaachisu hin jiru. Ijoolleen keenya yaada gaarii akkana biizinasii kana koottaa irratti hojjedhaa. Manallee sabskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godha laaltanii biiran lufinaati. Hiriyaa keessaniif nama keessaniif nama waa hojjedhadhee tattaafatuuf abdii qabuuf fakkeenya ijoollee injineerii barattee teettuu fi sheer godhaa. Parsantii xiqqishuu yoo qusatanii parsantii 80 kan danda'u baankiidha waan ta'eef ijoollee hojii dhabeeyyii injineerii gadhaan eebbifamanii ta'aniif sheer godhaa isiniin jedha. Namni biraallee namni akkasuma hojii kana keessatti bobba'uu barbaadan irratti hirmaadhaa. Hojii dhugumatti awwaaci sirriitti baalamuudhaan haxannaa'amee itti amanamee jiruudha. Kana keessa leenjiin immoo bilisaan isinii kennama. Kanaaf jecha ijoolleen keenya koottaatti dhiyaadhaa isiniin jedha. Manallee follow subscribe godhuun dagatina. Galatoomaa.